Aappii viidiyoowwan saayizii gurguddaa baatan jechuudha nuuf xiqqeessuun isin agarsiisa na waliin tura. Viidiyoon kun namoota yuutuubii yookaan immoo tiktokoo hojjetaniif jechuudha baay'ee tokko fayyada. Viidiyoon keessan sun qulqullinni isaadhaa isin jalaan irratu garuu saayiziin yookaan immoo hammi viidiyoon sun baatu jechuudha meemoriin isaadhaa ni xiqqaata jechuudha nuuf xiqqeessa jechuudha. Fakkeenyaaf keessattuu viidiyoowwan kaapkaatiidhaan hojjetaman jechuudha. Viidiyoon kaapkaatiidhaan hojjetu baay'ee tokko kan inni meemorii nu jalaa fudhatu jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo tokko asirratti seef godhee isinitti agarsiisu. Egaa fakkeenyaaf viidiyoon amma kaapkaatii fayyadamee seef godhe kana isinitti agarsiisu. Aappichi isa kana Panda Video kan jedhu kana jechuudha. Aappii kana Play Store irraa buufattan. Fakkeenyaaf viidiyoo kana ilaala 84 megaabaayitii kan jedhu kana jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana next kan jedhu kana tuqxan. Ergasii booda taasitti small file jaa, medium file, large file. Kanaaf large file irra gootanii jechuudha. Qulqullina isaadha akka inni isin jala hin xiqqeessineef jechuudha. Medium irra yoo gootanis amma tokko qulqullinni isaa ni xiqqaata. Small file kan jedhu yoo gootan qulqullina hin qabu jechuudha. Kanaaf large file irra goone next jenna. Ergasii inni kun yoo isinitti kan dhuftate kun beeksisa sitti xaafana doonaa jechuudha. Amma compress kan jedhu kana tuqnaa jechuudha. Akkuma kanatti lakkaawee haga inni 100 ga'utti ni eegdanii jechuudha. Yeroo 100 guute sitti maal jaa kiloo maal godhee jirama meegaabaaytii 84 gara meegaabaaytii 34 tti gad keessa jira jechuudha. Gara qulqullina isaa resolution isatti yoo dhufne 864 tokko baay'isuu 1920. Kanaaf wanni qulqullinaan wal qabatu asitti compare godhan kan jiru kan tuqxanii ilaaluu dandeessa jechuudha. Garaagarummaa isaa yeroo dubbifnu waan tokko qulqullinni isaa wal fakkaataadha. Originaalii 84 garuu inni compressor ta'e kun meegaabaaytii 34 jechuudha. Ergasii boodatti maal goona seef viidiyoon duraanis akka inni taa'u yoo barbaanne seef kan jedhu kana tuqna. Viidiyoon inni duraanis sun badee isaan maatiin akka bakka buufamu replace kan jedhu kana tuqna jechuudha. Ergasii boodatti okay yoo jedheen meegaabaaytii 50 maal ta'e jira jechuudha. Kanaaf irra ta'e jira jechuudha. You will gain 50 meegaabaaytii free spaces jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko namoota yuutuubii hojjetan akkasuma immoo tiktok hojjetanii viidiyoo keessan saayizii isaadhaa gadi isiniif xiqqeessa jechuudha. Galatoomaa viidiyoo kana immoo share gochuudhaan nama fayyada waan ta'eef namoota hedduu fayyaduu danda'a waan ta'eef viidiyoo kana share godhaa. Chaanaala keenyaaf immoo haaraa yoo taatan subscribe godhaan isiniin jaa. Galatoomaa nagaan naaf tura.